cidha godhachuuf deemta ati biizii jirta rakkoorra jirta miidhama guddaarra jirti warri gabbarallee kuma dhibba jaanis irraa fuudhee sargi cidhalleef aruuzalleef miilee nafaa baasuu deemta dirqama si wajjin dhaabbatu qabna si gargaaruu qabna jedhanii namoota hedduu karaa keessatti na dubbisan sitti hubachiisee ana akkaawuntii itti argu akkuma nama waliin maratee torbee kana keessa ana cara godhe yeroo namni hedduu birrii akkaawuntii biyyatti guurika askiriishuutti asirra laala birrii seenti kuma dhibbaa fi 70 kuma dhibbaa fi 40 wayi kuma dhibbaa fi 30 wayi kuma 60 wayi kuma 40 wayi kuma 20 wayi laala guutuu isaanii kuma dhibba lama lamaan naqellee ni jira yoo xiqqaate mallaqa guddaan itanii jirta na amantanii na aman waattanii wallaahi isin jedha isin kadhadhaa birri isin ariitan kana guutuu aansar beeksisa daqiiqaa takkaa booda waliin dachaadha. Oomishaa fi raabsaa bulkeetii maane warroottan bulkeetii ciccimaa fi bareedaa injiina hin cabne bitachuu barbaaddan lakkoofsa kanaan bilbiltanii bitachuu hin dandeettan warri mana ijaarratan bakka jirtanitti isinii fe'anii isinii geessan akkasumas warroottan biizinasa xixiqqaa dalagachuu barbaaddanii mana bulkeetii fi banuu barbaaddanii fedhii qabdan mallaqa xiqqaan bilbilaatii dubbisaatii waa hunda isin hubachiisa viidiyoo guutuu isaa liinkii jala isin kaa'anii argattanii achirratti hordofaa. Yookiin abbaa qabeenyaa mana kanaa wajjin wal biratti argamna. Kallattii maan isaa wajjin akka wal bartanii sinaafira isaan uummata daawwattoota keenya waliin wal bar. Eshi galatoomaadha. Duraan dursee maqaan kiyya Xaahir Aliyyee Maanee jedhama. Jiraataa magaalaa Adaamaa ganda Dhakaa Adii fi abbaa hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaa bulkeeta Maanee kanaati. Sadaffaa ogeeyyiin murteessaadha. Ogeeyyiin amma waan kana hojjettu akkaataan itti isiin miksi gootu. Akkaataan itti waan kana hojjetamu harkaani amma maashinii miti harkaani kan bukeeffamu yeroodhaaf amma nuti biyya keessatti hojjetamu maashinii xiqqaa biyyaatiin hojii kan jalqabne harkaan bukeessiti gaafa bukaa'u kana sirriitti reeshoon isaa eegame makaan isaa wal nyaatiin isaa sirrii wal nyaachuu qaba hanga danda'ametti amma nuti bakka adda addaa faana asirraa karaa dheeraa faana akka carraa ta'ee Baaleetti Booranaa karaa Gujii fe'amaa Wallaggaa Jimmaa asin gara Harargee kana hundaan fe'ama kallattii hundaanuu biyya keenya keessa naannoo Amaaraan fe'ama aga Dasee Shawaroobitti faana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanii nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaarraa maal qabadhee isin dhufee akkuma argitan xiqqoo viidiyoo irraa isinirraa badee jira jechuudha. Viidiyoo maxxansaa hin jiru hatta viidiyoon chaanaala kiyya irratti iyyuu eega maxxane booda argu jira jechuudhaan sanuyyuu akkamitti beektan taate yaw nama YouTube maanaaj na godhu jira editara kaameramaan kiyyatuyyuu ufuma viidiyoo ijoolleerra waraabee ayyuullee yoo argitee jiraatte akkas godheetiniin waraabee edit godhee gadhiisaa jira jechuudha akkasin jedha har'a ufumaaf waraabuu jira ufumaaf waraabee isiniif maxxansuu dhufee waan cidha dura dirqama gadhiifamuu qabuudha cidhni keenyallee kalaas guyyoota muraasa qofa jechuudha dhumatee jiru wanti hunduu qophii guddaarra jirra jechuudha kanaaf namoota hedduu waa hedduu haasa'anii anoota tureetiin yeroo garii dhimma wayitiif bakka jirraa xiqqoo achi bee fagaadheefaa wanti dhufaa jira jechuudha saniif namni waan hedduu haasa'aa jira Sumayyaan waa hedduu jechaa jirti Sa'id Sangoolee bitee gabbattee nyaatteetiniin garaa nyaatee gurguru mallaqa wanta jechuu jira ittiin bitee fi qaama gabbattee hagam akka baastuuf tilmaametti gaabbuuf deema gurgurachuuf deema daldala eegalee fa'aa jechuu jirti. Dubbiin akkas akkasii miti kun immoo waa hedduu haasa'e jechuudha. Yaasuun fa'aallee barbaade killee lukkulee jalaa gurguruu jira waa meeqa jedha jechuudha. Nama hedduu waa hedduu jedha jechuudha. Kanaaf har'a maal qabadhee isin dhufe waan dirqama na fide dhufee jira jechuudha. Gara waan dhufee fi osoo isin hin dura waan jedhamu kanneen kana guutuu isinis dhagayettanii jirtan jechuudha. Namoota hedduus cidha keenya arguufis hanga nu goonuufis warroonni arguufis hedduu muddamtanii nu eeguu jirtanii amma kunoo yoo akkam guddate guyyaa takka yookaan guyyaa lama yookaan nuusa guyyaa waan wanti jedhu miti jechuudha. Waan lakkaamu miti guyyootan yookaan torbeen waan lakkaamu miti jechuudha cidha keenya gochuuf. San dura
waan dhufeef namootan hedduu dhufaniitiin cidha godhadhu bageetti cabsitee maashaallah bareeda jedha namni gariin sumayyaa gargaara haadha ilmaanii biyya ormaatti gattee tabiraa fuutaa maali ishee jira jechuudha inshaallah isillee rabboon bira jira waan taatu ilmaanis waan ta'anii rabboon bira jira anillee inshaallah amma itti dhaqaa yeroo gabaabaa keessatti cidha geesse sargii xiqqii xumureen boodne dhaqaa jechuudha namootan hedduun kijibanii diraamaa nuti dalagu jiranii sargiin hin jiru maali ishee jirtanii eegaa sargillee isiniif gadhiisa torbee takkaan tursiisuun booda jechuudha. Kanaafuu sargi godhee viidiyoos waraabnee seerumaan kaameraamaanota 3-4-5 barbaannee seerumaan istuudiyoo dubbisnee warra waraabus kaameraa kennalleen ogeeyyiin teennalleen hundaanuu isiniif kan waraabnee gadhiisu ta'e jechuudha. Kanaafuu san dura ka dhufeef namootan hedduu maannan jedhaa turanii cidha godhachuuf deemtaa ati biizii jirtaa rakkoorra jirtaa miidhama guddaarra jirtii warri gabbarallee 600 sirraa fuudhee sargi cidhalleef aroozalleef miilee nafaa baasuu deemtaa dirqama si wajjin dhaabbatu qabna si gargaaruu qabna jedhanii namootan hedduu karaa keessatti na dubbisanii jiran jechuudha. Hedduu naaf galatoomaa isin hundi keessanuu hedduu naaf galatoomaa akka nama na gargaarititti laalaa jechuudha. Wallahi galanni isinitti qaataa hedduu naaf galatoomaa. Akkasumas namootan hedduu akkaawuntii kan kee sargii kana si gargaaruu qabna. Yoo hatta yoo xiqqaate osoo horii si bituu dadhabne osoo waa si gochuu dadhabne yoo xiqqaate qimamii ittoo keessa buullee taatu siif erginaa naan jettanii namni hedduu maqaa keessan dha'u hedduu naaf galatooma. Akkasumas osoo an akkas jedhu lakki an nan barbaachisu alhamdulillah ni godha cidha ofii kiyyaa ni xumuraa hedduu naaf galatooma jedhee keessan osoo deebisuuf jiru wanti waan kana asirratti torbee akka himu na godhe osoo an akkasitti homaa nan barbaachisu galatooma jedhaanii jiru. Maan naan jedhanii okay yuutuubni gurgurtaa miti naan jedhani ni gurguraa meeqan gurgurta haaraa banee sa'aatiif subscribe guuteetiin reala suudii 3,000 yookaan dirhama 3,000 gurguraa mallaqa awwala naqanii eegasii immoo barnoota barsiisee hanga isaan baratanii xumuranitti an banee fi maqaa isaaniitiin guutee tarakkabsiisa. Chaanaalonni subscriberiin isaanii ol guddatu immoo sanii olitti gatiin isaanii akkas jedhee kanuma himaaf keessan. Kana himaa ayyee tole bareeda. Akkaawuntii as ergi hin bitadha sirraa kamiin kama fedhe haa ta'u hin bitadha akkaawuntii as ergi ayyee kalaas ni bitatan jedhee waan silaa barbaachisu waan hubatuu barbaadu qaban ammarraa akka boodas natti aarre cimanii irratti dalagatan akka irraa argatan yoo irratti hin dalagin waa takka irraa arganne himeefit akkamitti akka namaa kafalu viiyusii akkamitti akka namaa kafalu ibsee fi akkaawuntii itti ergaa jechuudha. Kijibee jettan koomentii jedhannaa barreessaa. Akkasitti hubachiisee anaa akkaawuntii itti ergu akkuma nama waliin maratee torbee kana keessa anaa cara godhe jedhu namni hedduu itti bitadha jedheetiin birrii akkaawuntii kiyyatti guurikaa iskiriinshuutti asirra laala birrii seenti 170 140 wayi 130 wayi 160 wayi 140 wayi 120 wayi laala guutuu isaanii ka 200 naqellee ni jira yoo xiqqaate mallaqa guddaan ittiin jirtan na amantanii na aman waattanii wallahi isin jedha isin kakadha birri isin argitan kana guutuu aan sargiif hin godhu itti isin oolchu ittiin isin godhu galatooma an duruu waan ba'u guutuu waci baasee xumuree jira of tuultaa hin qaba jechuuf maal leen jedhina akkasiifillee miti hin qabaafillee osoo ta'e jira waan na dhufe guutuu namni na bira dhaabbatu nama jiru hedduu naaf galatooma isin jedha wallahi isin jedha birri teessan takkitti cidha kee keessatti makuun barbaadu hin kakadha keessallee lakkii eeganatti ergan booda YouTube bitadhanii hayyee maqaa keessan erga lakkoofsa keessan argisiisna YouTube isinii bana warri mallaqa gurguddaa naqellee immoo akkuma walii galleetti ka subscribe gurguddallee walii galleetiin sanis wanta jechuu barbaadan sanis fudhachuu barbaadanis as kennan maqaa itti isinii jijjiira maali jennaan lakki ani sargi YouTube hin barbaadu dalagachuu YouTube sirraa bituu barbaade osoo hin ta'in birriin teetuun cidha si gargaartuuf sargi kee keessa haa ooltuufi. Kanaaf si ergee obboleetti kan keetii anis obboleessa keetii ittiin of jabaadhu sarginaan jedhan. Na jajjabeessuu keessaniif hedduu na gammachiise hedduu dasmeedha galatooma wallahi rabbi umurii isin haa dheeressu bakka baastanitti rabbi dachaa godhe isin haa kennu. Kanaaf ani birrii teessan takkitti illee itti naqachuuf hin barbaadu. Hunda keessanuu takka takka maqaa barreessaa nama YouTube bitachuus mallaqa ergus maqaa isaanii barreessaa iskiriptii asirratti argitan.
birriilee seente guutuu asirratti argaa jirtan kana amma keessan isin kadhee na diddan wanni tu bira dhufeef ani hin barbaadu isinii deebisa akkaawuntii as kennannaan lakki hin feenu takkaa jirtu ergine niyyaadha hin ta'u jettan ani hin barbaadu abadan kan nama tokko birrii sargi jettanii na ergitan kan nama tokkootu yoo yuutuubii bitattan akkuma walii galletti bitattanii yoo yuutuubiin bitatin reyaala takkitti teessanitti najamu naaf galatooma tuffiif osoo hin ta'in kennaan hin tuffatamtu tuffiif osoo hin ta'in waan dura kakadheefi wallahi birrii nama tokkootu hin barbaadu birrii teessan hunda akkaawuntii keessanitti si naqa akkaawuntii keessan naaf deebisaa naa kennaa keessan kan ittiin argitan ni beeka maqaan biraatiin argitanii keessan nak kennaatii warra keessaniif si naqa isiniif haateettu wallahi yoo isin diddan takka takkaan yoo isin diddan birrii natti argitanii yoo fudhatin ol ba'ee ka suuraa keessanis qabu ni jira ka maqaa keessanis qabu ni jira warra keessanis namni si beeku si na beeku ol ba'ee ebaluun fa'a birrii na ergee akkuma anatti erganitti ka dhiirallee dubartii biraatiif ni ergaa ta durballee dhiira biraatiif ni ergee maqaa isin balleessa ta'ee dalagaa isin godha kanaafuu akkaawuntiin ergaatii birrii teessanis si naqa hedduu naaf galatooma tuffiidhaa jettaniitiin akkana arrabsine wallahi tuffii miti hedduu naaf galatooma isin jaaladha isin kabaja garuu wallahi birrii teessan hunda keessanuu warroottan YouTube bitannettan YouTube bitattan warroottan YouTube bitadhettanii sargiif keeytan taate wallahi isin irraa fuudhu sargitti isin naqu birrii sargittillee hin dabalu isin irra lee fuudhu reyaala takkitti hin tuqu birrii teessan irraa fuudhadha isin jedha akkas hedduu naaf galatooma akkuma argitan hordoftoota daawwattoota keenya isinillee koomentii jalatti itti himaa uummata kana ka dhiirallee ni jira ka Ameerika irraa erga jira ka Awurooppaa irraa erga jira ka Suudii irraa erga ni jira warri Dubaay illee warra hedduu jechuudha ka birrii kana erge Suudii fi Dubaay irra baay'ata jechuudha hedduu naaf galatooma anaa bira dhaabbatuun tokkoffaadha warroottan Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jirtanis hundi keessanuu naaf galatoomaati garuu akkaawuntii keessan kennaati isin deebisa yoo diddan viidiyoo itti aanu irratti akkuma viidiyoo kan argitaniin viidiyoo hunda keessaniifuu takka takka liinkii isiniif ergaa yoo diddan yoo lakki jettanii diddan takka takkaan maqaa keessan lakkoofsi bilaa keessan hunda wajjin ni maxxansa jechuudha warra keessan isa argu mungkin namni garii warra dhoysee ergaa mungkin namni gariin immoo warrumatti kaddantaa ittiin qabne isoo ittiin mari'atiin iska ergus ni jira kanaafuu isin hedduu naaf galatooma waan yaaddaniif rabbi isin haa yaadu bakka baastanitti rabbi dachaa godhe isin haa kennu hedduu naaf galatooma isin jaaladha isin kabaja namoota hedduu keessan dhuftanii ejjebisaa jirtanii takka takka ayyuu maqaa keessa waamee asirratti dalagaa isin godhee viidiyoo ta'an irratti ebaluu hagannaa argite birrii santeen irraa fuudhuun barbaade ebaluu hagannaa argite sagalee keessa wajjin maxxansaa jechuudha kanaaf birrii YouTube tannettanii sargiif jettanii nan naytan hin barbaadu naaf galatoomaa isin jedha kanaaf isin dhufe itti aansuudhaan warroottan hedduu aartanii jirtanii koomentii jalattis kana arrabsanii isin dhabdan yoo sargii keessan gadhiisan kijibdoota keessanii jirtanii guyyaa muraasa qofa nu eeggadha torbee takka isin irraan turu isin jedha inshallah nu eeggadha isin jedha akkasii sagantaan keenya kaarraa kana fakkaata tanuma dubbachuuf dhufee waan biraatti illee miti dubbisitti dheeressu itti aansuudhaan beeksisa gabaabduu qaba beeksisa online network marketing dalagachuu barbaadan telegiraama na dubbistanii WhatsApp na dubbistanii wajjin dalaguu ni dandeenya jechuudha akkasumas warroottan YouTube bitachuu barbaadan YouTube isinii bannee sa'aatiif subscribe isinii guunnee barnoota online irratti keessan waan barbaadan isin barsiisnee YouTube isin tarkaabsanii irratti dalagachuu ni dandeettan jechuudha hundi keessanuu ogummaa qabdanii irratti dalagachuu dandeettanii YouTube yoo irratti dalagan faayidaa ni qaba yoo irratti hin dalagin faayidaa hin qabu irruma ciisan jechuudha kanaafuu namni bitachuu barbaadan Said Biiziidha Said Mashquulaa namoota hedduu dhuftanii jirtan Said Biizii waan jiruuf sargirra waan jiruuf nu dubbisuu YouTube nutti gurguru rakkoorra jira maal jettanii takkan sodaatina Biizii homaatu miti namoota karaa hundaanuu namni waan gargaaru jira jechuudha viidiyoo raabulleen ta'e editingii waan hundaanuu namni gargaarus ni jira na wajjin kan dhaabbatu waan adda addaa hattaa meeshaa bibbitarraa kaasee viidiyoo itti biratti maxxanee an osoo argin kan maxxane fa'aa argaa jechuudha irratti maaliif kaameramaan kiyya ni jira editor ni jiranii maanaajar ni jira nama hedduu jechuudha kan socho'eetiin wanti jedhu adaamaa keessatti akkuma beekamu biiroo illee bal'ee jira of duraaf tolchinee dikoroo bareechin isiniif mul'isne jechuudha kanaafuu akkasii isinin jedha hangamoo dhaggeeffataniif na wajjin turtaniif hedduu naaf galatoomaa isinin jecha salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaa nuuf tura bye bye